Nagaan gooftaa hunduma keessaniif baay'atu seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa Amaanu'eel Amoos kutaa shanaffaa kan waliin itti fufnu ta'a. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya kan taatan immoo like share gochuun nu faana bu'aan affeerraa keenya jaalalaati. Onnee koo keessatti wanti namaaf na'u yookaan yaaduu jedhamu tokkoyyuu hin turre. Hojii irratti hirmaadhe yeroo suma mana gamoo guddaa abbaa fooqii 2-5 barbadeesse. Gamoon sunis namoota keessa jiran hundumaa qabatee waliin gadi kufe. Kunis kan ta'e magaalaa Leegos keessatti ture. Balaa kana hundumaa booda kontiraaktarichi hundee jabaa ijaaree hin jiru. Balleessaan kun hunduu kan isaati jedhanii birrii guddaan adabanii. Garuu kun hundinuu hojii keenya ture. Har'a addunyaa kanarratti balaan adda addaa qaqqabu kamiyyuu nam tolchee miti. Garuu kun hundumtuu hojii keenya ture. Waraanni, ajjeechaan, balaan konkolaataa, kan xiyyaaraa, kan baaburaa, kan mootoraa, kan biskileetaa, kan fardaa, gaangeef kan kana fakkaatan namoota dhaqqabuuf balaan kamiyyuu ajaja nuuf kenname nutu raawwata. Garuu namoonni baay'een kana hin beekan. Carraa isaatii waaqatu itti murteesse dogongora baluutiif kaakaafaa jedhanii sababa adda addaa kennu. Garuu kun hundinuu hojii keenya ture. Gaaf tokko balaa daandii irratti uumuufan ba'e. Namicha reefuu gooftaatti amanee fayyee waa'ee fayyina isaa kana immoo namootatti dhugaa ba'uu biraan deeme. Namichi kun nama baay'eetti dhugaa ba'uun mootummaa keenyatti miidhaa guddaa kan fide ture. Kanaafuu xiyyeeffannaa koo keessan gashee guyyaa tokko namatti dhugaa ba'uuf jecha gara magaalaa Leegos konkolaataa awutoobisiin osoo deemaa jiru. Konkolaatichi ariitii guddaan waan deemaa tureef karaa deemurraa akka inni goru godhe. Achiis konkolaatichis deemee muka guddaa tokko walitti akka inni bu'uun godhe. Hundumti namootaa gaafa du'an namichi kiristaanii wangeela dhugaa ba'uuf deemu kun qofaa isaa osoo hin du'in hafe. Akkaataan inni itti fayyaan hafes baay'ee dinqii ture. Yeroo konkolaataa keessaa bu'us karaa duuba konkolaatichaatiin karaa meeshaan itti fe'amuun ture. Waan isin dhibu yeroo achi keessaa bu'us Yesuusiif hafeera jechaa dhugaa ba'aa ture. Kaayyoon keenya ajjeesuuf ture garuu hin dandeenye. Karoorri keenya nu jalaa fashalaa'e. Televezyiinii keessatti kiristaana haaraa amane akkasumatti arginee beekna. Kanaafuu akka inni duubatti deebi'u cimsine irratti hojjennaa. Hanga ji'a 6tti kana yaallee yoo nuuf dide garuu hojii fi jireenya isaa balleessuutti deemna. Fakkeenyaaf waajjira inni yookaan isheen hojjettu keessatti karaa hoogganaatiin dhiibbaa addaa itti fidna. Yoo danda'ames hojii irraa akka ari'amus goona. Kana hundumaatti yoo duubatti deebi'u osoo inni jiru yoo arganne carraa araaraa lammaffaa akka hin arganne yeroo suma ajjeesna. Haga Luusiifeer nutti gammadee itti gaafatamaa xonqaawotaa yookaan ergamoota isaa baay'ee nu godhutti lubbuu namoota baay'ee balleesse. Kana booda walga'ii biraa waamamne. Walga'ii kana immoo kan hirmaanne akka simbiraa boofaatiif adurree taane turre. Bineensonni kunniin bu'aa asii gadii kana nuuf qabu. Warra seexana waammataniif gara simbiraatti geeddaramuun caalaatti ciccimoota isaan godha. Xonqaawotaaf immoo gara adurreetti geeddaramuun ergamoota seexanaatiif namoota du'an haasofsiisuuf isaan gargaara. Gara hantuutaatti geeddaramuun immoo haala salphaatti akka gara mana namootaatti ol seenan, achiin gara gaaddidduutti, achiin immoo gara namaatti jijjiiramanii dhiiga namaa akka tuuxaniif isaan gargaara. Har'a addunyaa irratti bifa fiilmii Vampires jedhamuun kan hojjetame namoota baay'een jaallatama argate hamma tokko kana mul'isa. Waan isin dhibu namni akkamitti nama dhiiga namaa dhugu, foon namaa nyaatu jaallata. Karaa hordoffiif jaalala fiilmii kanaatiin namoonni baay'een miseensa Luusiifeer ta'anii hafuurri seexanaa itti qabata. Mana jireenyaa godhatee keessa isaanii jiraata, isaaniin hojjeta. Dhuma irrattis immoo isaan ajjeesee gara Si'oolitti fudhata. Namoonni baay'een garuu ammas har'a kana isaan sobamaa kan jiran baay'eedha. Ati garuu hin sobamin. Isaan sobamtee jireenya bara baraa, mootummaa bara baraa kan gooftaan Yesuus siif qopheesse akka hin dhabneef jabaadhu. Gooftaatti maxxanii jiraadhu. Walga'ii kanarratti kaayyoon keenya inni guddaan kiristaanota irratti kan xiyyeeffate ture. Kana fiixaan baasuufis walga'ii addaa magaalaa Beeniinitti wal beellamnee gargar baane. Isaan kanallee miidiyaalee bebbeekamoo adda addaatiin gaazexaa dabalatee himsiisne. Haalli kun hundinuu haala gufuu tokkollee hin qabneen nuuf adeemuu jalqabe. Haa ta'u iyyuu malee tasa kiristaanonni biyya Naayijeeriyaa waaqa isaanii galateeffachuun kadhannaa cimaa jalqaban. Yeroo sana karoorri nuti baafanne hundumtuu nu jalaa fashalaa'e. Diigama karoora keenyaa qofa osoo hin ta'in mootummaa keenya keessattis raafamni hamaan
waan ta'e kanarraa kan kee konfiraansiin keenya sinafe dhuguma yeroo kiristaanonni waaqa isaanii dhugaaf hafuuraan kadhachuuf waaqessuutti ka'an mootummoonni dukkanaa kan qilleensa irratti akkasumas bishaan yookaan galaanotaaf garboota keessatti qilee adda addaatti hojjetan hundinuu humna dhabu ergamoonni isaanii hundinuu bakka itti boqotan ni dhabu. Dhoksaa kana immoo kiristaanonni hunduu beekanii cimsanii kadhachuu qabu. Dhuguma kiristaanonni aangoo waaqni karaa Yesuus Kiristoosiin kenneef beekanii osoo haalaan itti fayyadamanii addunyaa kana to'achuu ni danda'u turanii. Addunyaa kanaaf Yesuus Kiristoos lallabuun fayyina kan fiduu danda'an kiristaanota qofaa. Turtii muraasa booda walga'ii biraa Afrikaa kibbaatti teenye. Sana booda gara bishaan galaanaatti waamame. Yeroon achi ga'u ammoo ammaan booda hojiin koo hundumtuu galaanaaf garba keessatti akka ta'eef hojii ciccimaa tokko qofaaf gara lafaatti akkan ergamu natti himame. Hojiin haaraanis naaf kenname. Hojiin haaraan kunis warra qoricha aadaa qopheessaniif qoricha barbaachisu kennu, badhaasa adda addaa ergu, mana kadhannaa warra maseenaaf ijoollee, warra qabeenya hin qabneef qabeenya kennuufiif kan kana fakkaatan hojjechuu ture. Sababa kana hundumaa goonuufis asii gaditti isiniif tarreessa. Mana kadhannaa namni tokko waldaa banatee fayyinaaf dinqii adda addaa akka raawwatuuf yoo barbaadu haaldureewwan asii gadii kan akka guutu godhama. Jalqaba irratti waggaatti lubbuu yookaan nama tokko yookaan lama nuuf kennuuf waadaa gala. Achiin booda tajaajila mana kadhannaa kana keessatti sadarkaa adda addaarra yeroo ga'u akka gara miseensa keenyaatti makamu godhama. Sadaffaa irratti immoo namni kamiyyuu gara bakka kadhannaa kanaa seenu kophee yookaan caammaa isaa akka baafatu godhama. Kana hundumaa erga raawwateen booda wantoonni asii gadii kunneen okkotee keessa kaa'amanii isaaf kennamu. Cabbii adii, lafeef dhiiga namaaf qoricha aadaatu kennamaafi. Waan kana hundumaa okkotee sana waliin fidee mana kadhataa sana duratti akka okkotee sana awwaalee gubbaa isaatti immoo mallattoon fannoo akka mul'atu godhama. Bakka bishaan adda addaatti immoo keessattuu bakka Tsabala jedhamutti waan hojii fayyisuu fakkaatu garuu hin taane baay'ee hojjenna. Karaa namoota lafa sanaatti tajaajilaniin fakkaanne akka waan seexana baasnuu fakkeessuun hafuurota hamaa kan biraatti galchina. Sababni isaas diiyaabiloosiin baasuu hin danda'u waan ta'eef namoota lafa sanatti tajaajilaniin ajajni adda addaa warra gara isaanii dhufanii kennamaaf akka shaamaa qabsiisaniif akkasuma sandalaa fi ixaana manatti aarfatanitti himama. Namoonni ajaja fudhatan sunis yoo waan ajajaman kana godhan mana isaaniitti nu waammatan jechuudha. Yeroo tokko immoo re'ee ifaa qaluun akka ciincaa yookaan aarsaa dhiyeessan godhama. Ciincaan kunis akka nuti dhufne isaan fayyisnuuf kan godhamudha. Maseenota deessisuu. Dubartoonni ijoollee godhachuu dadhaban ijoollee argachuuf jecha yoo gara keenya dhufan haalota tokko akka isaan raawwatan godhama. Dubartiin sun jiinni yookaan waqtiin itti ulfaa'uu qabdu ji'a nuti isheef eeyyamne qofa ta'a. Sababni kun ta'uufis ijoollee kana isaaniif erga kennineen booda ji'uma isaaniif kennine sanatti deebisnee akka ajjeesne tajaajila keenyaaf fudhannu waan beeknuuf. Haa ta'u malee ji'oota biraatti yoo dhalatan du'uu hin danda'an. Yoo yaada keenya fudhattee qorichi isheen akka ulfooftuuf gargaarutu kennamaafi. Dubartiin maseentu tokko gargaarsa barbaacha gara ogeessa aadaa yoo dhuftu waan asii gadii kan akka gootuuf ajajni kennamaafi. Lukkuu adii, re'ee, daaraa fi waan daa'imman itti habbaarrattu akka qabattee dhiyaattu itti himama. Achiin booda bakka isheen hin jirretti ogeessi aadaa isheen bira deemte sun waan isheen itti kennite sana gara keenya fida. Lullee, daaraa, fooniif dhiiga namaatii walitti makame itti kennina. Innis kanuma geessee nyaataan walitti makee kennaafi. Kana booda hin ulfoofti. Garuu daa'imni dhalatu sun nama sirrii miti. Kan dhalattu sun yoo durba taate hin guddatti. Haa ta'u malee umurii ishee guutuu da'uu yookaan ijoollee godhachuu hin dandeessu. Maseena taatee jiraatti. Daa'imni dhalate sun dhiira yoo ta'e immoo tasa akka of ajjeesu leenjiin kennamaafi. Ijoolleen haala akkasiitiin dhalatan gonkumaa warra isaanii akka awwaalaniif hin eeyyamamuu fi warra isaanii dursanii du'an waan ta'eef. Asirratti akkasin hubattan wanta ani fedhu sababi maseenummaa namoota baay'ee hojii seexanaati. Maaf jennaan dubartoonni baay'een ijoollee argachuuf jedhanii mana seexanaatti deemanii ijoollee maseena qofa horatan. Ijoolleen sunis umurii dheeraaf jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin danda'an. Kanaafuu warra mana dhaga'utti jirtanii wanti ani isin gorsuu barbaadu ijoollee kan namaaf kennu waaqa waan ta'eef gaafa isin karoorfattan ijoollee isiniif dhalachuu dhaban obsaan waaqa kadhataa qulqullummaadhaan jiraachuudhaan isa eeggadhaa malee filannoo biraa barbaaduuf jettanii gara mana xonqaa yookaan mana
mana seexanaa hin deeminaan dhaamsa kooti. Kun abaarsa jireenya keessaniif darbee kan dhaloota keessan balleessu isinitti waan fiduufidha. Seexanni jireenya namaa gara balleessuu, ajjeesuuf boosisuu malee kennaa gaarii isiniif kennu tokko illee hin qabu. Waaqi keenya garuu amanamaadha, obsiisee eeggadhu. Inni guyyaa isaatti dhufee akka Haannaa Saamu'eeliin si badhaasa. Maqaan isaa Elshaadaayi, Waaqa hundumaa danda'udha. Suuqii yookaan dukkaana sobaa, qabeenya sobaa kan yeroo kennu. Namoonni qabeenya barbaadanii gaafa gara keenya dhufan dubartiin akka isaan hin tuqneef akeekkachiisi addaa kennamee fi qubeelaan harkatti kennamaa fi miseensa keenya ta'uufis akka walii galu godhamaa. Waan nuti isaan jennu kana hundumaa yoo raawwate suuqiin isaa meeshaalee barbaachisoo ta'an adda addaatiin akka guutamu godhamaa. Qarshii argachuu. Namni tokko qarshii argachuuf jedhee gara keenya yoo dhufe akkas akka godhu ajajamaa. Qaama isaa keessaa qaama tokko akka kennu yookaan yoo ijoollee qabaate ilma dhiiraa yookaan obboleessa dhiiraa hangafastee quxisuu akka fiduuf itti himamaa. Obboleessi inni fidu sun garuu garaa yookaan gadameessa haadha tokkootii kan ba'an ta'uu qaba. Namni fidamu kunis harkuma nama geesse kanaatiin waan akka of ilaallee yookaan mastaawotii keessatti waraanuun gaaddidduun yookaan fakkaattiin isaa akka waraanamu godhama. Dhiiga nama sanaa illee seexanni abbichuma ajjeese sanatti deebisee itti gaafatamummaa cimaa jala galchaa. Firoota isaa hundumaa of ilaalee sana keessa darban keessaa nama akka du'u barbaade sana keessaa gaaddidduu isaa yoo waraanu namtichi sun lafa jirutti yerooma sana tasa du'a. Garuu namni gaaddidduun isaa waraaname bakka jirutti akka du'u barbaadame kun nama Gooftaa Yesuusitti amanee dhugaan isa hordofu yoo ta'e hojiin seexanaa kamiyyuu isa argachuu hin danda'u.